Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashamaa dhaggeeffattoota BBC Afaan Oromoo irraa sagantaa keenya hagayya 31 bara 2020 eegalleerra. Obbo Lidatu Ayyaaloof guyyoo waariyoo mirgi wabii eegameef wabii dura eege sanarratti eegamuu qabu moo hin qabu kan jedhu malee akka haaraatti yeroon gaafatamuu qabu jennee mormine manni murtii mormii keenya nuu fudhate. Dhaabni Izeemaa qorannoon geggeesseen magaalaa Finfinnee keessatti weerarri lafaa guddaan geggeeffameera jechuun ibsa baase. Manneen barnootaa magaalaa Finfinnee kam keessatti barnootni sirna gadaa eegala. Hoggansa magaalaarraa waan iyyaafanne qabna. Filannoo naannoo Tigraayiif namootni miliyoona 2.7 ol galmaa'uuf kaanis isinitti himna. Ani Galaanaa Balaay nu waliin tura. Gaazexeessaan OMN guyyoo waariyoo si'a lammataaf wabiin akka gadhiifamu murtaa'e. Mana murtii olaanaa federaalaa dhaddachaarra ooleen gaazexeessaa OMN guyyoo waariyoo fi koorsaa dachaasaa wabiin akka gadhiifaman murteesseera. Gama biraatiin qondaala olaanaa kaafaa okataan obbo Dajanee Xaafaa akkasumas Miishaa Adam irratti himatni hundaa'eera. Oolmaa dhaddachaa kanaa ilaalchisuun abukaatoon isaanii obbo Dajanee Fiqaaduu riippoortara keenya Abtaamuu Xibabuutti kana himan. Guyyaa shammanni murtii yeroo kenneefi keessatti mannaa qabeessanii yaadame ture. Dhaddacharraa hundumtuu dhiyaatee ture. Arfan isaanii Dajanee guyyoo Miishaa fi koorsaa dhiyaataniiru. Dhimma koorsaa wal qabate bu'uurumarraayyuu abbaan alangaa ragaa argachuu hin dandeenye mirga wabii hin mormu jennaan manni murtii mirga wabii eegeefi dhimma guyyoodhaa wal qabatu immoo ragaa qabatamaa qabna. Ragaan isaan inni Hacaaluudhaaf interviyuu godhee afaan Oromoodhaa waan ta'eef afaan Amaariffaatti translate ta'ee akka dhiyaatu beellamni nuu kennamuu qaba. Lammataa immoo ragaan ofiishaalii isaarraa nuyi barbaachatu waan jiruuf ragaa sana argannutti ragaan beellamni nuufaa kennamu jechuun abbaan alangaa iyyata dhiyeeffate. Gama sanaan mormii kaasnee dhimmichi bu'uurarraayyuu manni murtii kun yeroo beellamaa kennuuf otoo hin taane manni murtii wabii dura eege sanarratti eegamuu qabu moo hin qabu kan jedhu malee akka haaraatti yeroon beellamaa naafaa kennamu jedhamee yeroon gaafatamuu qabu jennee mormine bu'uurumaan mormii kaasnee manni murtii mormii keenya nuu fudhate. Mirgi wabii dura manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddiin Araadaa dhaddacha gaafa 18 gayya 18 ooleeni mirga wabii qarshii 10 akka ba'u eegee sana wal qabatee manni murtii ammas bu'uuruma sanaan ba'u jedhee ajaja kennee jira. Dhimma Miishaa wal qabatee himannaan abbaan alangaa hundeessee dhiyeessee jira. Labsii telekoomaa eeguudhaaf bahee irra darbuudhaan yakka shakkamiin himannan irratti hundeeffameera. Haaluma wal fakkaatuun miseensi paartii Dimokiraataa Itoophiyaa obbo Lidatu Ayyaaloos mirgi wabii isaanii akka eegamuuf manni murtii magaalaa Bishooftuu ajaja dabarsee jira. Pireezidantiin paartichaa obbo Adaana Taaddasa BBC'tti waan jiru akkasiin himan. Beellama gaafatameen mana murtii dhiyaatee ture. Poolisiinis qorannoo isaa xumuree manni murtichaas ragaan dhiyaate obbo Lidatu hin himachiisu jedhee galmicha cufuuf murteesseera. Hojimaanni jiru abukaatoon iyyata mirga wabii galchuun hiikamuu akka danda'anidha. Manni murtichaa kan nutti hime. Bu'uuruma kanaan obbo Lidatuun waajjira poolisiitti deebi'anii jiru. Kuni kan mul'isu qaamni seera raawwachiisu mana murtiirra humna akka qabudha. Nutis abukaatoowwan waliin mari'annee iyyata mirga obbo Lidatuu eegsisan 2 galchuuf yaadaa jirra. Sababni isaas haala amma jiruun manni murtii yoo gadhiisu poolisiin hidhaa waan jiruuf sana falmachuuf akka ta'utti iyyata 2 galchuuf kan murteessine. ያንን ለመታገል ነው 2 ፋይል ለማስገባት ከጠበቆቻችን ጋር የተነጋገርነው. Filannoo naannoon Tigraay addatti geggeessuuf itti jirtuun lammiilee miliyoona 2.7 galmaa'u koomishiniin filannoo naannichaa ibse. Torban darbee eegalee galmee filattootaa gaggeeffameen namoonni miliyoona 2.74 galmaa'u isaanii dubbii himaan koomishinii filannoo naannichaa obbo Abeel Gu'uush ibsaniiru. Yaadataa Biraanu. Naannoon Tigraay qaammee bultii 4 bara 2012 filannoo geggeessuuf beellama qabattee jirti. Filannoo kana irrattis paartii naannicha bulchaa jiru TPLF dabalatee paartileen morkattootaa 5 fi namoonni dhuunfaa 4 teessuma mana maree argachuuf ni falmatu. Galmee ilaalchisees karoora keenyaa ol galmeeffannee komiin nurratti dhiyaates hin jiru jedhu obbo Abeel.
ይዘን የተነሳነው ቁጥር galmeessuuf kan karoorfanne namoota miiliyoona 2.7 yoo ta'u dhibbeentaa 100 ol galmeessuu dandeenye jirra. Kunis milkaa'ina. Galmee ilaalchisees amma yoonaa adeemsa filannoo kanaa ilaalchisee dhaabbilee morkattootaas ta'e paartii bulchurraa komiin dhiyaatan jiru. የሂደቱ ዲሞክራሲያዊነት የሚገልጽ አንድም ነገር አልደረሰም እስካሁን። Filannoo akka biyyaatti falmisiisaa jiru kanaaf duulli filadhaa morkattoota gidduutti taasifamaa kan jiru yoo ta'u, jimaata dhufu jechuunis hagayya 29 2012 ni xumurama. Kunis guyyaa filannoo torbee tokko dursee jechuudha. Hanga yoonaattis falmiin filannoo 3 tamsaasa kallattiin kan taasifaman yoo ta'u, kuni mataansaa hojii boonsaadhaa jedhu obbo Abeel. የክርክር በትግራይ ፖለቲካ ውስጥ falmiiwwan kun bilchinni deemokiraasii guddaan kan irratti mul'atee fi hawaasarraa deebii gaarii kan itti argannedha. Inni afuraffaan ammoo kamisa dhufu kan geggeeffamu yoo ta'u dhimma barnootaa fi fayyaa irratti xiyyeeffata. በትምህርትና በጤና ፖሊሲ የሚያጠነጥን የክርክር መድረክ ነው። Filannoo naannichi geggeessuuf wantoonni barbaachisan gara buufataalee filannootti socho'aa akka jiranis ibseera koomishiniin filannoo naannichaa. Filannichaaf raawwachiiftonni filannoo kanneen komii dhaga'anii fi taajjabdoonni walumaa galatti 29,600 ta'an akka qophaa'an illee ibsee jira. Filannoo yeroo jalqabaaf naannichi taasisuuf buufataaleen filannoo 2,672 hundaa'anii jiru. Taajjabdoota naannoo Tigraayin ala dhufan ilaalchisuun ebeluutu dhufaa, ebeluun immoo hin dhufuu jechuun ammaaf hin danda'amuu yoo jedhan qaamni filannoon kun hin barbaachisuu jedhee gamanumaan amanee jiru garuu kotteen as hin ga'uu jedhani. Dubbii himaan koomishinicha. ኮሚሽናችን የትግራይ ምርጫ የማካሄድ መብት koomishiniin keenya mirga filannoo geggeessuu fi ofiin of bulchuu Tigraay qabdi. Sana hubachuun haqa qabeessummaa filannoo kanaa ilaaluuf fedhii qaama qabu qofa galchuuf murteessinee jirra. ለማየት የሚፈልግ ሰው ብቻ ወይም ተቋም ብቻ እንዲገባ ይደረጋል ብለን ተነስተናል። Dhaggeeffattoota gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo lamaan tokko Itoophiyaan sa'a 24 darbanitti namoota 19,364 qorannoo koronaa vaayirasii taasiftee vaayirasichi namoota 1,009 irratti argamuusaa ministeerri fayyaa beeksisee jira. Kanaanis biyyattii keessatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii 52,131 kan du'an ammoo 809 gaheera. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Ameerikaan deeggarsa maallaqaa biyyattiif taasiftuu hir'isteetti jedhu irratti ibsa akka kennamuuf gaafate. Akka gabaasa torbee darbe barruun Foreign Policy jedhamu baasetti ministeerri haajaa alaa US Mike Pompeoon deeggarsa maallaqaa doolaar Ameerikaa miiliyoona 130 Itoophiyaa irraa dhaabuuf murteessaniiru. Venezuelaan talaallii COVID-19 Raashiyaaf tola ooltota barbaadaa jirti. Pirezidantiin Venezuelaa Nicolas Maduro namoota tola ooltummaan talaallii COVID-19 Raashiyaa fudhachuu barbaadan gaafachuutti jiru. Dhaabni siyaasaa Izeemaa dhimma weerara lafaa magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamaa jira jedhu irratti qorannoo gaggeessee ture ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennuuf ture si'a lammataaf hayyamni gaafate dhorkamuu dhaabichi ibse. Dubbii himaan dhaabichaa obbo Naatnaayil Fallaqa torbee darbe qaamni dhimmi kun ni ilaallataan jedhame koomishiniin poolisii Finfinnee gaaffii naaf hin dhiyaanne jechuun kan har'a ammoo ministeerri nagaa hayyama kennuusaa nu hin beeksisne sababa jedhuun bakka itti kennuuf ture raas hoteelitti kennuu akka hin dandeenye dubbatan. Gochi kun dhugaan akka hin baane yaalii ukkaamsuuf godhamu jedhanii akka yaadanis obbo Naatnaayil BBC'tti himaniiru. ጋዜጣዊ መግለጫ ውስጥ ሊጠቀስ ይችላል ብለው ከፈሩት ibsa gaazexeessummaa keessatti ni ibsama jedhanii waan sodaatan waliin hariiroo qaba jennee ilaal. Haa ta'u malee hunda keenyaaf ni fayyada jennee kan yaannu dogoggoroonni akkasii hojjetamanii yoo jiraatan mariin irratti godhamee tarkaanfiin irratti fudhatamee kan irra darbamu yoo ta'e malee dhoksaa fi dhiigaan akka hin beekamne yaaluun gonkumaa rakkoon ni furama jennee hin yaannu. Sirni dimokiraatawaan akka dhufu yaannuu fi tasgabbiin akka dhufu hin gargaaru jennee yaannu. ስርዓት ለመመስረት አያስችልም ብለን ነው የምናምነው። Dhaabichi qorannoo gaggeessee magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa 5 keessatti weerarri lafaa sababa garaagaraan gaggeeffamaa akka ture bira ga'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis manneen jireenyaa waliinii dabarsanii kennuu ilaalchisuunis qorannoon isaanii rakkoon jiraachuu bira ga'uu ibsan. ከዚህ ቀደም የቤተሰቦቻችን መሬት ነበረ በቂ ካሳ አላገኘንም kana dura lafa maatii warra keenyaa ture beenyaa gahaa hin arganne ka jedhanii fi hoggansa mootummaa aanaa fi gandaa dabalatee dabballootaan haala deeggarameen bal'inaa fi bifa qindaa'een weerarri lafaa magaalattii keessa akka jiru kutaalee magaalaa 5 keessatti daawwannaa goonee mirkaneeffanneerra. Walumaa galatti lafti kaaree meetira 200,000 fi 20,000 ol ta'u karaa seeraan alaa weerarameera.
Lammaffaan manneen jireenyaa waliinii dabarsuu ilaalchiseeti. Galmeen manneen jireenyaa waliinii jalqaba ka'ee galee akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 achi immoo bara 2005tti sagantaa 40-60 fi 20-80 jedhuun raawwatamee ture. Hanga ammaatti qusachaa mana kan hin argatin jiraattonni magaalaa Finfinnee 70,000 ol jiru. Osoo warri qusatan eeggatanii kan hin qusatinii fi hin galmaahin argataniiru. Kun kan ta'e qajeelfama manni itti kennamu fooyyessuun akka ta'e mirkaneeffanneerra. kun immoo kenna manaa haqa qabeessa hin taane uumeera. ቤቶች ላልተመዘገቡና ላልቆጠቡ ሰዎች ተላልፈው እንዲሰጡ የመመሪያ ማሻሻያ ድረስ መደረጉን አረጋግጠናል። Manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hunda keessatti sirni gadaa akka gosa barnootaa tokkotti barsiisuun eegalamuu fi jechuun tibba kana kan haasa'amaa ture dogoggoraa jedhan hoogganaan biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatu. Hamzaa Hussein dabalee isinitti hima. Manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa magaalaa Finfinnee hunda keessatti sirna gadaa akka gosa barnootaa tokkotti barsiisuun eegalamuuf jechuun tibbana kana ka haasa'amaa ture dogoggora jedhan hoogganaan biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatu. በዋልታ ረገጥነት አስተሳሰብ yaada finxaalessummaa namoonni tokko fi miidiyaaleen fiixa qabatanii maalidha eenyuuf kennamaa kan jedhu otoo hin hubatinii fi otoo hin gaafatiin dhaadessuun tureera. Egaan barnoonni kun kanneen afaan Oromoon barataniif qofaa kan kennamu ta'u akka qaamoleen tokko dhaadessan barattoota biroo irratti kan fe'amee fi humnaan sirna barnootaa fe'amu akka ta'etti kan haasa'amu guutummaatti bu'uura kan hin qabne ta'uun akka hubatamu feena. ጫን ስርዓተ ትምህርት አድርጎ የሚሳለው ነገር ፍጹም መሰረተ ቢስ hambaa killayaa addunyaa jedhamuun onkololeessa bara 2016 yuuneskoon kan galmaa'ee sirni gadaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 irraa eegalee ni kennama oduun jedhu torbee darbee gara dhumaa erga dhagahame dubbii ijoo miidiyaalee muraasaa fi miidiyaa hawaasummaa ta'eera. Yaada kana gariin namaa fedha malee hawaasa barnooticha hin feene irratti fe'uudha jechuun mormanii kaan ammoo yaada kana deggeruun gammachuu isaanii ibsaa turan. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa afaan Oromoon barsiisan keessatti qofa sirni gadaa sirna barnootaa keessa galee akka gosa barnootaa tokkootti akka kennamu murtaa'e malee manneen barnootaa hunda hin ilaallatu jedhan obbo Zalaalam. Magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoon barsiisuun erga jijjiiramni hooggansaa dhufee booda waggaa lamaan darban eegale ka jedhan obbo Zalaalam gaaffiin sirna gadaa sirna barnootaa keessa galchuun akka baratamu gochuu ergasii ka'ee gaaffii sirrii waan ta'eef hayyama eenyuyyuu osoo hin gaafatin hojiirra ooluu qaba amantaa jedhuun qophiin godhamaa akka ture dubbatan. Weerara koronaa vaayirasii haala giddugaleessa godhateen sirni baruuf barsiisuu yeroo deebi'ee eegalu barnoonni sirna gadaa qophii isaa xumuree kennamuu eegala jedhanii akka abdatanis obbo Zalaalam himaniiru. እነዚህ ልጆች የኦሮሞ ቤተሰብ ልጆች ናቸው። barnoonni kun ilmaan maatii Oromootiif kennama. Afaan isaanii warra afaan Oromootiin hiikkatanii hanga kutaa 8tti afaan Oromootiin warra barachaa jirudha. Gaaffiin barnootaa ijoollee kanaa deebi'uudhaaf gaaffii sirrii waan ta'eef ayyama qaama biraa argachuun isaan barbaachise jennee yaadnu. Gaaffii barattootaa afaan Oromoon baratanii turedha. Gaaffiin kun haala amma jirruun qorannoon sirna barnootaa keenya xumurameera. Hojiin gosa barnootaa kana dhugoomsuu xumurameera. Amma gara kitaabotaa fi qabiyyee kitaabotaatti galameera. Kun erga xumuramee booda barattoonni hanga baruuf barsiisutti deebi'anitti qophiiwwan biroo afaan xumuruuf haalli nu dandeessisu jira jennee yaadna. ቅድመ ዝግጅቶችን ማጠናቀቅ የምንችልበት አውድ ይኖረናል ብለን እናስባለን። Sirni gadaa hambaa killayaa addunyaa ta'ee yuuneskoon kan galmaa'e ta'uu isaan wal qabate sirni kun hambaa Oromoon qofti irraa baratu qofa akka ta'u maaliif ta'e sadarkaa barnootaa garagaraatti barattoota ijoollee Oromoo hin taaneef kennamuun hin fayyadu jennee obbo Zalaalamiif gaaffii dhiyeessineef akkas jedhan. አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ haala qabatamaa amma keessa jirruun hawaasa Itoophiyaa keessaa keessumaa naannoo beektotaatti dhimmoonni waliigalteen irra hin gahamne hedduun jiru. Yaada amma kaaftu kun kan Oromoo qofaa miti, kan keenya qofaa miti, kan Afrikaati. Kan Afrikaa qofaa miti, kan addunyaati yaadni jedhu dimokiraasiis zamana kana wajjin akkamiin walitti hidhamee deemaa maaltu irraa fudhatamuu danda'a kan jedhu fuulduratti adeemsaan qorannoon marii fi falmiin irratti gaggeeffamee yaada isaa eeggatee ajandaa ta'uu danda'a malee dammaqina xiinsammuu amma jiruun dhimma kan akka amma jennuun hubachuudhaaf dammaqinni uumameeraa jedhee yaadu ni hafa. ፈጥረናል ብዬ አላስብምና ገና ይቀረናል። Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessinee asuma irratti xumuramaa kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaa ka qopheesse yaadataa biraanuuti waan nu hordoftaniif ulfaadhaa nagaan tura.